Akkaataa feesbuukii keenya friendii irraatii gara fooloowarsiitti jijjiiruu dandeenyu salphaatti nutti agarsiisu. Isa dura garuu namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan fooloo gochuun dagatinaa gara viidiyootti walumaan dabaru. Jalqaba irratti gara feesbuukii keenya keessa galuudhaan bakka sarara sadii yookaan karaa irra keessa sana tuqnee galuudhaan ilaalla. So piroofaayilii keenya erga gallee booda bakka tuqaa sadii sana tuqnee keessa galla. So view as bakkeettu kana keessa galee ilaalla. Amma akkuma argitan kana friendii jedha. Nuni immoo kan deebisaa yeroo gara fooloowarsiitti gadi deebi'ee baagoonii keessaa baana. So keessaa baanee booda bakka professional turn mode jedhu kana tuqnee keessa galla jechuudha. Akkuma argitan kana professional turn mode bakkeettu kana tuqnee keessa galuudhaan turn on kili goone keessa galla. So step aanutti gaafa dabarru next goona, ammas next goona, public bakkeettu kana filachuudhaan ammas next goona, ammas next goona, amma immoo skip goone dabarraa jechuudha. So akkuma sitti argitan kana finish jedha xumurree jirra jechuudha. So baagoonii gaafa deebinu kan nuuf filachuudha. Keessaa baanee piroofaayilii keenya jala galuudhaan bakka tuqa sadii galuudhaan bakka view as bakka keenya tuqnee keessa galla. Sana booda akkuma sirriitti argitan kana inni diirama friend ture amma gara followers jirameera. So haala salphaatiin akka jiru kan dandeessu. Tippiiwwan garaa garaa akkaataa itti maqaa feesbuukii keessanii yookaan immoo maqaa asattiin feesbuukii keessan banattanii akkaataa itti jijjiiruu dandeessan salphumatti nutti agarsiisu. Isa dura garuu namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan fooloo gochuun dagatinaa gara viidiyootti walumaan dabaru. Jalqaba irratti gara piroofaayilii feesbuukii keessanii seentanii bakka sarara sadii yookaan immoo bakka inni itti maree isin agarsiisu kana seentu jechuudha. Bakka sarara sadii sana tuqxanii galtu. Akkuma achi galtaniin bakka setting and privacy jedhu tuqxanii setting bakkeettu kana keessa galtu. So erga akkas gootanii booda bakka inni itti maree isin agarsiisu kana see more in account center bakkeettu kana tuqxanii keessa galtu. Akkuma sirriitti argitan yoo akkaawuntii feesbuukii lamaa ol yookaan tokko ol qabaattanii haga isin qabdan isinii fidaa jechuudha. Yeroo tokko qabdu ta'e isuma isinii fidaa tuqxanii keessa galtu. Garuu akka koo tokko ol qabdu ta'e tuqxanii keessa galtu jechuudha. Akkuma sirriitti argitan kana an fakkeenyaaf akkaawuntii feesbuukii sadiin qaba. Tokko isaa filadhee isinitti agarsiisu isuma biiftuu entertainment jedhu kana keessa galee isinitti agarsiisu tuqee keessan galaa jechuudha. Isa biiftuu entertainment jedhu kana keessa maqaas username jijjiiruu dandeessu gaatii ta'eef amma maqaa jijjiirra gaatii ta'eef isa biiftuu entertainment jedhu kana fuunee maal goona abdii mayyinni jijjiirru maqaa. Akkuma sirriitti argitan bakka seef goonee bahuudha jechuudha. Piroosii biraan qabu akka jijjiirrachuu dandeessu. Username sigaa bakka username jedhu kana tuqxanii keessa galtanii jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Tippiiwwan gaggabaaboo akkasii chaanaalii kana fooloo gochuun dagatinaa galatu. Gaafa feesbuukii fayyadamnu yookaan immoo gaafa onlaayinii irra jirru namni akka nuun onlaayinii hin jirre akka hin barre gochuu akka dandeenyu salphaatti nutti agarsiisu. Jalqaba irratti gara feesbuukii galtu. Itti aansee immoo bakka tuqaa sadii yookaan immoo karaa irra keessaa bakkitti ishee tuqaa sadii sana tuqxanii keessa galtu. Itti aansee gaa scroll gootanii setting and privacy bakkeettu kana kilik gootanii keessa galtu jechuudha. Setting and privacy bakkeettu kana akkuma asirratti gochaa jiru kana itti aansee immoo setting ishee magara gadii sana setting isheettu kana tuqxanii keessa galtu. Scroll gootanii bakka active status bakkeettu kana kilik gootu jechuudha. Asumarratti ishee argitan kana isheenis oonii taateerti kan koo maaliif yeroo onlaayinii fayyadamu akka onlaayinii irra jiru namni beekaa jechuudha. Nun immoo akka namni hin barre gatii ta'eef ishee fuunee oofii goonaa jechuudha. So fuunee gaafa ishee oofii goonu namni akka nu onlaayinii jirre baraa jechuudha. Ishee tarnoo oof goona. Salumatti akka nun yeroo onlaayinii fayyadamnu akka nun onlaayinii irra jiretti namni gatii hubatuu fi akka itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Maarree gatiiwwan garaa garaa akkasii argachuuf chaanaalii kana subscribe godhaa. Galatooma.